ittiin dhiyaatee inni jalqabaa luba ittafa gobana abbaa keenyaaf Oromo Bible Society Leadership Award in Bible Translation and Bible Society Ministry presented to Reverend Ittafa Gobana Molte in recognition of your visionary leadership, faithful service and outstanding contribution to advancing Bible Translation and Bible Society Ministry, enabling the Oromo people to receive God's word in their own language and strengthening the mission of the Oromo Bible Society. Amale Godana, Abote Kenya, Dekamte Kenya, Luba, Abba Kenya, Tapada of Kenya. Amale Nufkena, Amale Nufkena, Amale Nufkena. Oromo Bible Society Leadership Award in Bible Translation and Bible Society Ministry presented to Mr. Hailu Walesamayat in recognition of your visionary leadership, faithful service and outstanding contribution to advancing Bible Translation and Bible Society Ministry, enabling the society to receive God's word in their own language and strengthening the mission of the Bible Society in Ethiopia and beyond. Hamile Guddadan, Abotin Kenya, Kenya Kanuf Kenu. Waaqayyo waa'ee isaaniitiif guddaa galateeffanname ilillee guddaan argaaf ilillee guddaan baga Waaqayyo sin gargaare baga Waaqayyo ulfina kanaan sin ga'e ija hojii keessanii utuu lubbuun jirtanii baga argitanii ammayyuu umrii dheertuu fayyaa guutuu Waaqayyo siniif haa kennu.